Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa akkuma beekamu karaa baankiillee qabadheen dhufa. Guyyaa har'aarree immoo baankota keessaa baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha hordoftoota. Kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa yookaan dhageeffadhaa isiniin jenna. Maaliif viidiyoon koo gabaabduudha jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenya gara Itoophiyaatti maallaqa isaanii ergataniif baay'ee barbaachisaadha jechuudha viidiyoon koo. Maaliif birrii isuma ergatan sana tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo isuma ammuma qabda saniin baay'ifattuu jechuudha. 2000 qabaattan 2000 birrii biyya isin jirtan saniitiin baay'ifattuu jechuudha. Tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef isin immoo ammuma qabda saniin baay'ifattuu jechuudha. Salphumatti akkuma beekamu karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Saantiba lamallee haa ta'u malee dabalee jira. Biyyoonni 16 dabalanii jiru jechuudha. Saantiba 2, saantiba 3 hanga saantiba 20tti illee kan dabalee jira jechuudha guyyaa har'aa. Salphumatti guyyaa har'aa biyyoonni 16 dabalanii jiru jechuudha. Biyyoonni 4 garuu hin daballee jechuudha. Kanneen akka Turkii liiree fi Ijipshaan paawundii, Yemen rihaalii, Paakistaan ruupiin hin daballee birriin kun baay'ee xixiqqoodhas hin daballees jecha isaan guyyaa har'aa. Egaa akkuma beekamu immoo biyyoota haanii qabadee dhufe jechaadha. Kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Oomaan rihaalaa, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaaraa, Baareen dinaaraa, Jordaan dinaaraa, Chaayinaa yowaanii, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiis firaankii, Koroonaa, Turkii liiree fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin akkuma jedhe immoo baankii Oromiyaatiin guyyaa har'aa kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroon qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree Ameerikaa doolaarraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 60 fi saantiba 26. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 39 fi saantiba 15. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 16 fi saantiba 18. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 4 fi saantiba 83. Oomaan rihaalii tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 16 fi saantiba 59. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 67. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 38 fi saantiba 19. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaaliin tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 75. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaaliin karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 37 fi saantiba 46. Kuweet dinaarri tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 23 fi saantiba 58. Kan itti aanu Baareen dinaarri tokko karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 25 fi saantiba 10.
Joordaan diinaarri tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 30. Chaayinaa yuwaan tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 22 fi saantiba 45. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi starlingiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 15 fi saantiba 30. Akkasuma immoo paawundi starlingiin tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 87 fi saantiba 13. Yuuroon tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 86 fi saantiba 80. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 61 fi saantiba 16. Swiss frankiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 99 fi saantiba 11. Koronaan tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 96. Turkii liireen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 89. Kan itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 30. Yemen riyaalli tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 66. Israa'el shekeliin tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 47 fi saantiba 59. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 56. Indiyaa ruupeen tokko karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 82 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa itobilaakmaarket.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkuma jedhee biyyoonni 16 dabalanii jiru. Kan hin daballe biyyoota 4 bichaadha jechuudha. Kanan qabadhee dhufe keessa biyyoonni 4 hin daballe jechuudha. Akkasumas karaa baankiitiin illee akkuma jedhe biyyoota 5 kana fakkaatu jechuudha. Egaa karaa baankiitiin samoona baay'ee dabalee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf karaa baankiin samoona baay'ee ol ka'aa jira. Itobilaakmaarket garuu guyyaa har'aa akkuma jedhe saantiba 5 saantiba 6 hanga saantiba 20tti illee kan dabalee jira jechuudha. Itobilaakmaarket guyyaa har'aa kan inni gaddaarraa kan samoona darbirraa guyyaa har'aa dabalee jira jechuudha. Tarii yookaan guyyaa boruu kana caala dabaluu danda'a jechuudha. Hin beekamu. Wayii torban dhufuu keessa ol ka'uu danda'a jechuudha. Torban kana keessa waan gadi bu'eefu hin beekamu jechuudha. Itobilaakmaarket immoo dhaabbataa miti jechuudha. Guyyaa tokkotti yeroo 3-4 jijjiiramuu waan danda'uuf utuma sana onlaayinii irra jiraniyyuu hin jijjiirama jechuudha. Akka baankii miti salphumatti itobilaakmaarket baankiin dhaabbataadha yookaan torban tokko torban lamatti qacarama jechaadha. Baankiin akka itobilaakmaarket itobilaakmaarket guyyaatti akkuma jedhe yeroo 4-5 qacaramuu danda'a jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu jechuudha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha warroonni Joordaanii fi Beerut jettanii jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaabii jirtan immoo dinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Beerut yookaan libnirree akkasuma jechuudha. Birriin biyya sanii paawundii jedhama. Paawundiin Beerutti paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenya birrii Yemen guyyaa har'aa 0 saantiba 66 jechuudha. Birrii Yemen baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatti gadi jechuudha. Birriin Paakistaan illee akkasuma guyyaa har'aa 0 saantiba 58 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birriin kun lamaanii jechuudha. Birriin Beerut yookaan libnirree akkanaa jechuudha. Birriin paawundiin biyya sanii jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan libnirree baay'ee xiqqoo akka birrii Yemenii akka birrii Paakistaaniiti jechuudha. Kanaafuu isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira akkuma paawundii baay'ee jiru. Doolaariin irree baay'ee jira. Asirratti fakkeenyaaf doolaarota 3 maqaa dha'ee jira jechuudha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhetan jira jechuudha. Sadarkaa keessa isin kan fudhattan Ameerikaa doolaariidha jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaabii jirtan keessattuu Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko
Guyyaa har'aa karaa itti bilaak maarket.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 60 fi saantiba 26 irra eeggattu kanas saaphattu jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruutii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin immoo yoo ergattan birii 100 fi birii 39 fi saantiba 15 jechuudha. Kanaan irra eeggattu kanas saaphattu malee salphumatti birii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhee warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii osoo hin taane akkasuma immoo Beerut yookaan limni paawundii biyya sanii osoo salphumatti jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beeruutii akkuma jedhee Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan as saaphattu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.